Haati warraa koo duraanii akka waggoota 10f na gudeedaa turte dhiyeenya nu badhe. Dhiiraa jedhamti. Dhiiraan dubartii ani jalqaba waliin turedha. Yeroo wal barru umuriin keenya 20moota gara jalqabaa keessa ture. Jalqabas isheetu na gaafate. Saalquunnamtii ani jalqaba raawwadhe dhiiraa waliin ture. Sana raawwachuus nan fedhan ture. Haa ta'u malee sirrii hin turre. Baay'ee kan dhukkubbii qabuu fi humnaan ta'ee ture. Saalquunnamtiin guyyaa jalqabaa taasifne naannoo sa'aatii 5f ture. Isaan booda yeroon of ilaalu guutummaan qaama koo hedduu miidhameera. Akkam jirtu maatiiwwan lammii Global Media. Har'a qophii barsiisaa fi seenessa dhugaa kana isinii qopheessineerra. Yoo haga dhumaatti caqastan barumsa guddaa irraa argattu jennee abdanna. Nu waliin turaanis dhaamsa keenya. Akka ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii agarsiisutti dubartootaa fi ijoollee durbaa harka 3 keessaa tokko umurii isaanii keessatti miidhaan qaamaa yookiin tuttuqqaa yookiin qoccolloon saalquunnamtii waliin wal qabatan isaanirra ga'u. Kan baay'ee hin baraminii fi yaadnillee baay'ee irratti hin kennamne ammoo miidhaa abbaa warraa fi miseensota maatii dhiiraa ta'anidha. Hawaasa hedduu keessatti miidhaa mana keessatti dhiirotarra ga'u waan akka qaanii guddaa ta'etti ilaalama. Kanarraa kan ka'eenis dhiironni simachuu dhiisanii qofaa isaanii rakkoo kana kulkulfachuu filatu. Namni umuriin isaa dargaggummaa keessa jiru tokko akkamitti akka miidhaa tuttuqqaa saalaa mana keessatti irra ga'aa turee fi akkamiin akka rakkoo kana keessaa itti ba'e dhugaa baha. Namni biyya Yuukireen irraa ta'e kun osoo eenyummaa isaa hin beeksisiin seenaa isaa BBC'f qoodeera. Seenaan inni BBC'tti hime akka itti aanutti gorsa ogeessotaa fala rakkoo akkasii kana keessaa ittiin bahamu waliin dhiyaateera. Akkas jechuunis eegalem namni kun hiriyaan koo kan shakkitu qabdi ta'anii hin beeku. Yeroo diidaan ilaalan wanti martinuu baay'ee gaarii fakkaata. Fuula ifaatu jira. Hiriyyummaa gaariin jira. Maallaqni hedduunis ni jira. Gammachuunis guutuu ture waan ta'eef ofitti amanamummaa qabna. Waliin ta'uudhaan walakkaa addunyaarra deemneerra. Yeroo waliin imalaa turretti ishee sodaachaa hin turre. Namoota biroo fuulduratti ana hin mitu turte. Wanti hunda caalaa murteessaa qofaatti ishee waliin ta'uu dhiisuu ture. Haati warraa koo duraanii akka waggoota 10f na gudeedaa turte dhiyeenya nu badhe. Dhiiraa jedhamti. Dhiiraan dubartii ani jalqaba waliin turedha. Yeroo wal barru umuriin keenya 20moota gara jalqabaa keessa ture. Jalqabas ishumatu na gaafate. Maatiin koo ammoo jaalala dubartii waliin akkan jalqabeen atattamaan akkan isaanirraa ba'u natti himanii turan. Kana jechuun hariiroon jaalalaa dubartii waliin gaafan jalqabe maatii koo dhiisee manaa bahuudha jechuudha. Kun ammoo guyyaa tokkotti waan hunda akka dhabuuti. Haalichi sodaachisaa ture. Kanaaf erga maallaqa gahaa qusachuun qofa adda ba'ee jiraachuu danda'e boodan jaalala jalqabe. Kana biratti harmeen koo ofitti amanamummaa ani qabuu fi mala akkan fakkaadhu irratti naqaa dhufti ture. Ofitti amanamummaan koo baay'ee gad aanaa ture. Saalquunnamtiin ani jalqaba raawwadhe dhiiraa waliin ture. Sana raawwachuus nan fedhan ture. Haa ta'u malee sirrii hin turre. Baay'ee kan dhukkubbii qabuu fi humnaan ta'ee ture. Saalquunnamtiin guyyaa jalqabaa taasifne naannoo sa'aatii 5f ture. Isaan booda yeroon of ilaalu guutummaan qaama koo hedduu miidhameera. Dhibee sammuu akka kana irra ba'u qabdi tureedha. Hanga sanyiin dhiiraa dhuma irratti dhufutti hedduun miidhaman ture. Giddu galeessaan ammoo sa'aatii 1 hanga 2 tura. Saalquunnamtiin silaa itti gammaduudhaaf ture. Garuu anaaf gammachuu hin turre. Muuxannoo waan ani hin qabneef akkuma sana natti fakkaatee kan isheen jette maran tolle jechaa ture. Garuu gaafa naaf gamu lakkiin jedheen. Haa ta'u malee isheen isaan dhaabuu ni didde. Isaan booda ture kan dubbiin kan gara dirqamaan gudeeduutti jijjiirame. Hojii biizinasii yeroo dheeraatiif biyya alaa deemuun narra ture. Yeroo sanatti dhiiraa waliin gargar hafna yookiin nan dhaba sodaa jedhuun akka ana waliin deemtuun gaafadhe. Kana gochuuf ammoo dursinee akka wal fuudhuu qabnuun gaafadhe. Isheen garuu waa'ee fuudhaa sana diddee imala biyya alaatti ammoo na faana ta'uu eeyyamte. Yeroon kun yeroo wanti martinuu itti jalqabedha. Hojii baay'ee hojjedhu koorraa kan ka'e ani boqochuun barbaada ture. Isheen garuu saalquunnamtiif na gaafachuu jalqabde. Si'a takka lama tole ittiin jedhe. Isheen ammoo ani nan barbaada. Ana na feesisa. Kanaaf ati dhufuu qabda. Ani yeroo dheeraan si eega jetti. Ani ammoo akkas jechuun deebisuun anarra ture. Lakki ani hin barbaadu. Ani boqochuun barbaada. Ani dadhabeera. Yeroo sana isheen na rukutti. Ani garuu wantan gochuu danda'u hin turre. Hanga dhiigutti qeensa isheetiin gogaa koo moccirti ture. Na qunxuuxi.
na qussiti. Garuu fuula koo mocortee godaanni akka mul'atu hin gootu. Bakka hin mul'anne akka laphee dugdaa fi irree koorra ammoo baay'ee na mocorti ture. Ani garuu ishee dura hin dhaabbadhu yookiin humnaan ofirraa hin ittisuun ture. Sababni isaas dubartii dhaanuun miidhaan dogongora jedhee waanan yaaduufi. Kun akka warri koo itti na guddisanidhas. Waanan akka xiqqoo ta'ee fi dadhabaa jalaa miliquu hin dandeenyettan yaada. Isheen waan barbaade ni argatti. Yeroo baay'ees ana gubbaa koorti. Yeroo tokko baheen hoteela kireeffadhe. Buluu yaale. Akkumaan hoteela deemeen warri keessumsiisan afaan dubbachuu waan hin dandeenyeef waan ani jedhe na hubachuu hin dandeenye ture. Sirees hin arganne, manattis hin galle, isheettis hin deebine. Hanga galmii gabaa guddaan tokko cufamuttiin achi keessa naanna'aa ture. Booda magaalaa baheen daandira naannawa bule. Yeroon sun waqtii arfaasaa waan tureef akka malee qorra ture. Ani immoo uffata qorraaf ta'ullee qabadhee hin baane ture. Kanan ishee waliin jiraadhu na ajjeefti jedhee sodaadheeni. Yeroo keessa rakkoo infekshinii ujummoo fincaanii, rakkoo gilaandii naannoo qaama wal hormaataa jiruu fi gumaa qaabaan hiradhe. Kun ana irra ga'uun garuu dhiiraa akka dhiistu hin taasifne. Waan isheen barbaadde gochuun narraa eegama. Guyyaan sun dhumtorbee baay'ee hamoo ture. Kun kan ta'e sanbata ganamaa fi dilbata galgala ture. Yukureenitti deebi'uun dura guyyoota lakkaa'e. Wanti ta'e sun walitti dhufeenya keenyaa fi kan dhumaa ta'a jedheen ture. Garuu nan dogongore. Akka ani yaada hin taane. Booda irra gara maatii kootitti deebi'een dhiiraa waliin iyyuu walirraa cinnee turre. Yeroo baay'ee waliin jiraachuun hir'achaa dhufee ture. Garuu carraaqeen ani ishee waliin gargaaruu ba'uuf taasise waggootaaf lafa harkifate. Wal lolla. Bilbila koo cufadheen ishees bakka kamittiyyuu isheen cufa. Ani yoon ishee dhokadhe iyyuu bakka ani jiru dhuftee balbala ani cufadhee duubatti argamti. Ana waamtee wanti hundumtii ni sirraa jechuun waadaa galti. Ani yeroo hunda garaa isheettan deebi'a. Qofaa ta'u ammoo baay'ee nan sodaadha. Jalqaba irratti ishee irraa adda ba'uu baay'een yaale. Isaan booda xiqqeessaa dhufeen boodarra hin taane. Wal fuudhuu qabna jettee osoo addaan hin kutiin na gaafachaa turte. Dhumarrattis ani kanan hin barbaanne ta'ullee wal fuune. Dhiiraan waan maratti hinaafti. Hiriyoota kootti, maatii kootti, bakka hin deeme maratti yeroo hunda ishee waamuun qaba. Yeroon konfireensii hirmaadhu ishee waliin ta'uun narra jira. Yeroon hiriyoota waliin ta'us bakka isheen jirtutti ta'uu qaba. Wanti hunduu ishee waliinii fi bakka isheen jirtutti ta'uu qaba. Isheen ana malee eessayyuu deemuu hin barbaaddu. Ani yeroo hunda waliin ta'ee akka ashaangulliitii yeroo hunda ishee taphachiisuun narra jira. Dhiiraan hojii hin qabdu. Natu dhiyeessa, nan bilcheessa, nan qulqulleessas. Mana guddaa kutaa qulqullina 2 qabu kireeffannee jiraanna ture. Mana itti qulqullaan yookiin boolii isa guddaa dhiiseen isa kan keessummaa fayyadamuun dirqama natti ta'e. Ganama yeroo hunda akka isheen hirriba irraa hin jeeqamneef hanga sa'aatii 3-4 eeguun dirqama waan natti ta'eef. Kutaa ciisichaa garagaraa keessa akka rafnuuf murteessite. Kutaan ani keessa rafu ammoo cufaa hin qabu. Kanaaf yeroon barbaadetti qophaa ta'uu hin danda'u. Yeroo ani wanta tokko balleessu anatti dheekkamuun ana rukutti. Kun guyyaatti takka yookiin guyyaa 2 keessatti takkaa kan mudatudha. Wanti fedhe uumamus anumaan balleessaa gooti. Ani dhiiruma akkamii barbaadde kun jedhee dhaggeeffachuu qofa. Kana waliin akkamii fi maal godhee jiraata kan jedhuun yaada. Ani humna hin qabu waanan ta'eef waan isheen barbaadde raawwachuun akka isheen hin haarre gochuudha. Akkasiin godhu yoo ta'e lafatu bada. Guyyaa tokko manaa gadi ba'ee konkolaataa keessa taa'een bu'an ture. Dhuftee osoo ana bira darbaa jirtu na argite. Yeroo ani gara manaatti deebi'u dhiifama naan jette. Garuu amala ishee dhiisuu hin dandeenye. Wanti marti nu bulee bakkumatti deebi'a. Wanta barbaadu godhus hanga barbaade miidhamus wanti jijjiiramu hin jiru. Anis ofiin guutuudha ofiin hin jedhu. Kana baqachuuf jecha sa'aatii guyyaa ayyaana dabalatee sa'aatii 10, 12 haga 14 hojjechaan ture. Salphaa ture. Namoonni tokko ni dhugu. Kaan ni hojjetu. Namoonni miidhaan irra ga'u maaliif warra isaan miidhan hin callisanii jechuun gaafata. Haala kana fakkaatu keessa yeroo taatu maaltu akka sirra gahaa jiru hin hubattu. Akkamiin akka keessaa itti baatu hin ilaaltu. Nama kamiyyuus dhaga'uu hin barbaaddu. Carraan ittiin kana keessaa bahu jirallee jetteeyyuu hin yaaddu. Abdii kutannaa isa dhumaadha.
Ani wantan hojjechuu hin barbaanne kan hojjechaa ture. Sababiin isaa akkan keessa darbetu akkasi. Ani yeroo hunda wanta tokko nama kaaniif kennuu malee ofiif ta'uu kan jedhan hin beeku. Akka koof maatii koof ani yeroo hunda waan hunda hariiroo jecha haarsaa kafaluun narra jira jedheen yaada ture. Kanaaf ani ofii koo fi fedhii koo haarsaa godheera. Yeroo sanatti akkas gochuun anaaf waan sirrii ta'uu qabu natti fakkaata ture. Kanaaf wanti hunduu hammaachaa dhufe. Yeroo jalqabaa irratti ani hin jaallanne ture. Boodarra suutaan garuu yeroo waliin turre keessa waggoota dhumaa 3 fi 4 keessa saalquunnamtiin miidhaa dhaabbataa sodaachisaa ta'eef ka'umsa ta'e. Kun kan ta'u yeroo Iiraan na qabattee na dirqisiiftuuttidha. Yeroo sodaan akkasii anatti uumamu nan ishee darbadha, nan dhokadha, akkasumas nan baqadhan ture. Manaan baqadhee baha yookiin yoo xiqqaate kutaa isheen jirtu keessan baqadha. Iiraan akka waan nuti sababii koorraa kan ka'een rakkoo saalquunnamtii qabnutti yaaddi ture. Kanarraa ka'uun turtii waggoota muraasaan booda gara ogeessa dhimma saalquunnamtii irratti gorsu bira na geessaa turte. Yeroo ani wanta ani hin jaallanne jira jedhaa turetti ani saalquunnamtii amma hin barbaadu jedhu anatu akka madda rakkoo ta'etti natti himamaa ture. Waa'ee miidhaa fi dirqamaan gudeedamuu koo nan callisan ture. Misirroo abbaa warraa fuudhuuf gara mana misirrichaatti imalte. Kanaaf wanti nuti ogeessa bira deemnee dhageenyu kun isheef ragaa fi himannaa ana irratti dhiyeessituuf mirkaneessitudha. Isaan booda kanan dubbadhe yeroo wal hiikuuf dhiyaannetti ture. Yeroo sanatti ani dubbachuu jalqabe dhaabullee hin dandeenye ture. Waqtii arfaasaa ture. Dhibee qaama argansuu na qabee ciiseen ture. Gubaan qaama koos naannoo 7 digirii seelsheesii 39 irra ga'ee ture. Yeroo kana hunda keessa namni ana ilaale hin turre. Yeroo sanatti ture jireenyi koo akka gatii hin qabne kanan hubadhe. Osoon battaluma sanatti du'e illee namni dhimma koo qabu akka hin jirreen hubadhe. Yeroon sun yeroo ani itti of argedha. Sodaachisaa, jibbisiisaa fi yeroo itti of jibban ture. Nama tokkotti himuun barbaade garuu eenyutti fi yookiin akkamitti akka ta'e garuu hin beekun ture. Yeroo tokkoon wayita maatiin koo mana hin jirrettan kophaa ta'uu barbaadeen achi deeme. Osoon intarneetii soquun beeksisa karaa foddaa iskiriinii irratti mul'ate tokkoon seene. Wanti martinuu eenyummaan isaa karaa hin beekamneen ture. Toora sanarra kan jiru. Wanta anarra gahaa ture dubbachuudhaaf yeroon sun isa jalqabaati. Hanga yeroo sanaatti miidhaa mana keessaa ta'uu isaa hin hubanne ture. Sa'aatii sanarraa kaasee ittuma caalaan lakki jechuun jalqabe. Jalqaba waanuma xiqqoodhaa callisuurra anaaf lakki jechuun barbaachisaa ture. Yeroon jabaadhee deebii akkasii deebisuu barbaadu torbeewwan dhukkubsataa ture sanan deebi'ee yaadadha. Adeemsa keessa gorsa maatii fi barbaachisu kan gargaarsa naaf ta'een argadhe. Wayita marii sanatti dhiiraa fi ani lamaan keenya yeroo dubbannu arganne. Marii sana irratti akka addaan na hin kunne dhorkamte. Yeroon sun yeroo ani jalqabaaf miidhaa anarra ga'u itti dubbadhedha. Baay'ee haariidhaan dheekkamti ture. Dhugaa miti jechuunis waaqatte. Haa ta'u malee isaan booda akka wal hiikuu qabnu yaada dhiyeessite. Ani akkan callisuuf kana jetti malee dhuguma san ni barbaaddi jedhee hin yaadne. Filannoo biraa akkan hin qabne waanan beeka tureef ittan walii gale. Waajjira tokko keessa hiriira dabareetu ture. Waan ta'eef gara kan biraa tokko deemne. Akkas jechuun qofaa koon yaada ture. Yeroo carraa akkasii kan argadhu kana keessa ba'uuf murtee kana taasisuun narra jira. Akkuma yaadame sanas taasifne. Yeroon ji'a tokko booda waraqaa ittiin wal hiikne fudhachuu dhugaa hin seene. Guyyaan sun guyyaan itti jireenya koo keessatti akka addaatti hundaa ol itti gammadedha. Erga wal hiiknee booda guyyaa tokko akkas jechuun iyyee itti dheekkame. Ati dirqamaan na gudeedaa turte. Dirqamaan si gudeedaan ture. Kanaaf maaltu ta'are jechuun deebiste. Isheen ammoo maal akkan deebisuuf hin beeku. Ammallee waan deebii ta'uu hin beeku. Ta'us garuu maal akka gochaa turte amantee garuu irra caalaa kolfiteedhuma cal'iiste. Hojii koo addaan kuteen torban muraasaaf maatii kootti deebi'een isaan waliin ture. Diida keessa bakka ta'e ana ilaalti jedheen sodaachaa ture. Guyyaa tokko ammas dhuftee kara rukutaa jalqabde. Ni dhiitti. Hiitee dheekkamti. Haati koo nan sodaadhe naan jette. Ofitti kolfaan maam yaaduyyuu hin qabduun jedhe. Ragaa walitti hin qabne nama tokkottis hin himne. Maatii kootti himuun narra ture garuu ijoollummaa koorraa jalqabee iccitii qabachuu hin danda'a. Wanta ana ragaa tures akkamitti akka hiriyooti kootti himuus hin beeku. Garee wal gargaarsaa barbaadan ture garuu Yuukireen keessa kan dubartootaa qofatu jira.
Dhumarrattis deeggarsa walootiif namoota dhaabbatan onlaayinii irratti Saan Firaansiskootiin argadhe. Ogeessitiin sammuu kana irratti Yukireen keessatti tajaajilu yeroon jalqaba bira deeme natti qoose. Wanti akkasii hin raawwatamu. Isheen durbadha, ati immoo dhiiradha jechuun qoose. Ogeessota 6 bira jijjiiree deemeen dhuma irratti gargaarsa argadhe. Hanga namni tokko harka koo na qabutti ji'a 8 anatti fudhate. Yukireen keessatti gareewwan gargaarsaa sammuu yookiin qorqalbii hawaasa kilaba abbootii fi hundeeffamee ture. Garuu yeroo dheeraa hin turre jedha rogeessi Maaks Leevin yeroo ibsu. Namni kun akka jedhutti dhiironni ogeessota xiinsammuu bira deemuudhaaf qophaa'oo miti. Haa ta'u malee dhiironni hanga ammaallee dura waa'ee maqaa isaanii dhoksuudhaaf dhimmamu waan ta'eef dhaabbileen uummataa warra akka mana murtii yookiin seera raawwachiisanii keessatti mirgoota isaanii falmachuuf qophaa'oo miti. Mana murtii ishee geessuu yaadeen ture. Abbootiin seeraas akka jedhanitti carraan akka of qusachuu qabdu ajajamuu ni jiraata jedhan. Amma garuu ani hin barbaadu. Yeroo dheeraadhaaf ani wanta gochaa turte akka amantuu fi dhiifama gaafattuuf ture. Ani hanga ammaallee hojii deemuu hin dandeenye. Ganamayyuu siree irra bu'uun baay'ee natti ulfaata. Wantan jiraadhuuf hin qabu. Waggoota sana hunda maal akkan hojjechaa ture hin beeku. Akkan hariiroo jaalalaa hin qabaannee fi ijoollee hin godhanne nan beeka. Of nuffeera. Achi abbaasaa yeroo hanga kana dheeratuuf calliseen ture. Kan rakkoo kana irraan nagees kana ture. Tarii namni tokko haala wal fakkaataa ta'e keessa yeroo ammaa kana jiraachaa jiru ni jiraata waan ta'eef seenaa koo haa dubbisu. Hubachuun isaaf barbaachisaadha. Hin dhaabbatu. Wanti sirraa hin jiru. Burjaaja'iinsa jireenyaa nama irraa hin deemnedha waan ta'eef si ajjeesa. Yoo kana hubatte garuu yoo xiqqaate carraa ni qabda. Kanarraaf qindeeffanne asumarratti goolabaa qophii biraan haga warra agarruutti nagaan tura.